mana godheera naaf ta'e Yesuus ko gaafa rakkinaatti harka sana baate hirkoof gaachana koo har'a naan burraaqa isa na moosise naaf ta'e mabbaa koo har'a naan burraaqa isa na moosise naaf ta'e mabbaa koo 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 naaf ta'e mabbaa koo. Gowwaadha boolla anaaf qotaa fuuldura koon beeku waaqarraatti dhufee Yesuus abbaan koo eenneedhaa heeku boolli naaf qotamee diina kootiif ta'ee laabsin diigameetu boolli naaf qotamee diina kootiif ta'ee laabsin diigameetu 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 laabsin diigameetu. Hamaan qopheesseera martoo akka du'u haala mimmicheesse Waaqayyo durseetu mootichaatti dhaqee galmee gaara galche salphinni marti koo haamatti deebi'ee saafardaatti ol baase nama mootiin fedhuuf kana ta'a jechuun gabaa keessa labse 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 Waaqni koo jabaadha haalan dhumaa keessa cufaa jabaabana maaltu naraa saree meenanitti hirkadhee mabbaa amanama obse taane kadha waada waliif seenne hiccitii ganama obse taane kadha waada waliif seenne hiccitii ganama 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 hiccitii ganama.